Shama harkifuuni hordoftoota koo kabajamoo akkam nagaa fayyaa qabdanii isiniin jecha har'aan tana barnoota bareedaa tokko isiniif qabadheen dhufee baay'ee isin fayyada jee kanan abdii qabu. Barnoonni kiyya guyyaa har'aan tana maalii yooniif kan jettan taate fakkeenyaaf bilbilli isin jalaa badee yookaan isin jalaa hatamee beeka eeyyan yookaan laa. Kanaaf iyyuu jechuudha bilbilli yerooniif si jalaa hatamu yookaan si jalaa badu waa baay'ee ati keessaa qabdu waliin si harkaa badaa jechuudha. Kanaaf bilbila kee gabaabdumatti yeroo si harkaa badee takkaa'u si jalaa hatame osoo namni bilbila keessan fuudhee takkaa'u wantoota keessaa qabdu takkatti si suuras haa ta'u wantoota garaagaraa taate keessatti kuufattu inni banee ilaaluu hin dandeenyeen duratti ati bilbila keessan direct irratti cufachuu dandeessaa jechuudha. Waan keessa jiru sanillee keessaa balleessuu dandeessa jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goota bilbila kee osoo waan kana hunda hin goonen duratti ati akka nama tokkotti yoo bilbila kee dhaqxee bitattu dirqama iimeela zabbaxamaa yookaan iimeela tartiiba bareedaa qabu tokko banattee kan irraanfachuullee hin qabne dagachuu hin qabne paaswoordii wajjin jechuudha. Jawwaala kee ittiin banachuu qabda jechuudha Android. Kanaaf iyyuu erga waan kana raawwatteen booda iimeela kee erga beekteen booda akkuma Facebook iimeela fi paaswoordii beektutti isallee Google iimeelaa fi paaswoordii kee beekuun dirqama sirratti. Kanaafuu fi beekte gaaf bilbila kee takkaa'u si jalaa hatan si jalaa yookaan badee direct waan keessan dhabnaan bilbila keessan dhabnaan yeroo sanitti takkaa'u irra cuftee takkaa'ummoo bilbila kana dhiifamaa wajjin naaf deebisi jechuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf osoo kanan goonan duratti osoo sagantaa teenyatti hin seenneen duratti warri chaanala kiyyaa fa'aa naaf taatan asumaanin isinitti dhaammadha kunoo akka deemtuu tana cuqaasaa ergasii mallattoo bilbilaa isii gubbaa ol jettu tanarratti dhawaadha. Yoo barbaadan viidiyoo illee jala gabbuwaadha. Laayikii takkitti tuqaa yaada keessan komentii jala naa kaayaan isiniin jaa. Amma asumaan gara barnoota keenyaatti hamma dhuma barnoota kanaatti nafaana turaan isiniin jaa. Bilbila keessan cufuudhaaf yookaan nama san haddaduudhaaf bilbila keenyaa fi jetteen kadhachuudhaaf dhuftee Google seenta. Erga Google seenteen boodatti duraan hin barreessa jira. Find my device jettee itti barreessitaa jechuudha. Gabaabdumatti akka isin argitaniif okay haala kanatti barreessita kunoo amma search goonaa jechuudha. Erga barreessite kana sii baha yoo barbaaddeetti bilbilta yoo barbaadde garuutu wanni kun aappii Play Store keessa illee ni jira isa jalaa kana kunoo isa kana buufachuu dandeessa. Ati immoo Google keessaan deemtee Find my device Google kajuu kana irratti cuqaasta. Okay erga irratti cuqaastee booda Kiroomii si geessaa jechuudha. Asiin Kiroomii irratti cuqaasta. Obsaan eegaadha. Okay. Amma akkaawuntiin tuni tiyyaa jechuudha. Kunoo bilbila kana keessa jira. Galaxy A10 kana keessa jira. Akkasumatti namni kun connectiona jechuudha. Networkii 4G raawutara fayyadama. Wi-Fi xiqqaa jechuudha kan namni manatti itti fayyadamuu danda'u fayyadama daataa jechuudha. Shaana parsantii 98 qaba. Yoo itti dabaluu barbaadde kunoo Play Sound kajuu kanarratti ni cuqaasta. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم
daqiiqaa 5 akkanatti yaamaa jechuudha. Okay, ammarraa hin deebi'a. Amma lachuma keessa gad deebiitiin isin agarsiisaa jechuudha. Waa hundaa'u sadarkaadhaan waan jiraa hunda isinitti himuu barbaada jechuudha. Okay, ammaan tana namticha kana ittiin barreessa. Honoo yoon irra cufuu barbaade isa sadaffaa kanarratti gabbuutiin wantootaan qabu paaswordii kiyyaa fi paaswordii iimeela kiyyaatii fi iimeela kiyyaa waliin itti naqee irratti cufaa jechuudha. Bilbila isaa guutumatti switch godhee irratti cufee keessaa balleesse wooma keessa jira san guutuu fudhatee kutaan jechuudha. Remove keessaa ta'a jechuudha. Amma isa lammaffaarra jiru kanarratti jechuudha. Kabajamoo yookaan okay. Hagas jettee waan feete tagaate waan jechuudha. Namni san ittiin garaa si ilaafuu danda'u wantoota garaagaraatiin isa dubbistee itti barreessitee as jalatti bilbila kee isa itti fayyadamuu jirtu itti barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya akkana haa goonu. Akkana goona. Ammaan tana gaa kunoo isa jalaa kanaan cuqaasaa jechuudha. Isa magarroo kanarratti hin gadi cuqaasa. Okay, bilbilli kiyya akkasitti dhaamee jira. Moonifin bantuu tana tuqee akkana godhe irraachi faaqee laakkunoo natti bu'ee jira. Kabajamoo yookaan kabajamtuu bilbila koosan naaf deebisii. Yoonifin bakka call owner kayyuu kana yoonifin gad cuqaasee direct namticha kanatti kutaa jechuudha. Amma namticha kanatti deema yoo. Kunoo ani okay, haala kanatti fayyadamtanii bilbila keessan iyyachuudha dandeessanii. Kanaaf jechuudha barreeffamni reefuun tana akkas jechitti barreessanii asitti dhufee Google kiyya narratti qabee jira jechuudha. Maali amma fakkeenyaaf YouTube kiyya chaanala kiyya akkaawuntiin reefuun tana himadha san akka waan badee godhee chaanala kiyya jechuudha. Akkaawuntiin chaanala kiyya irraa qabu. Okay, kunoo maal naan jee ammaan tana. Wanni kun rakkoodha qabaa kunoo argita amma dirqama paaswordii itti dhahee seenuudhaan qabaa jechuudha. Narra qabee jira. Isin eegale. Kanaaf bilbila keessan jechuudha. Irra guutumatti kaansa irra gootee waan inni keessaa qabu guutuu waliin yooniif barbadeessitee balleessuu feetillee karaa gabaabaa cufuudha. Yoo garuu namticha san kadhachuu barbaaddee nama san naa fidii dura jechuudha duraan dursite. Wanni kun kiyyaa na jalaa badee dhiifama waliin naaf fidii. Rabbi sodaadhu. Dhiifama waliin naaf fidii. Waan feete na gaafadhu, waan feete narraa argadhu. Ittiin namticha san risaalaa takkaa'u miseejii ergaa itti barreessitee yoo inni si dide ammoo mala salphaa ta'een karaa gabaabaan bakkuma saniin irratti cufuu dandeessa jechuudha. Irratti cufuudhaafis salphaadha. Wanni inni si gaafatu akkaawuntii ta'e iimeela keetii fi paaswordii kee qofa. Paaswordii beeynaan khalaas akkasumatti irratti cuftaa jechuudha. Ammoo itti barreessuudhaaf bilbila kee achirra keessee fi asirra naa dawwali. Bilbila kiyya kana naaf deebisi na jalaa badee dhiifama jetteeni yeroonii fi inni bilbila keessan ol fuudhee takkaa'u ganamaas haa ta'u haara futtis jiraatu mallattoo bilbila akkasii kaa'ee bilbila kanaaf dawwalii. Waan san irratti siif gadhee siif dawwalu malee bilbila san banachuu hin danda'u jechuudha. Yoonii fi siif hin dawwalle garuu akkanatti raqqabaa jechuudha. Kun ammaan narra qabee jira. Akkaawuntiin narra qabamee jira.
Yooniifin haareetti kan hin seenu taate malee akkaawuntiin kiyya narratti qabamee jira jechuudha amma.